abbaan barbaade alaabaa maasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kan isa tokko achi dhiibamee, kan isa tokko ol qabamee, kan isa tokko gadi qabamuun hin malu ta'uun irra hin jiraatu. Kana eenyuyyuu fudhatu. Kun akka dhufuuf miti kan nuti hojjetaa baane. Kan hundi itti xaaraa ba'e. Hunduu wal qixa. Qabatanii gabaabaa woote hunduu wal qixa qabatee gabaaba'u. Qabatanii dirree ba'oote hunduu waan isaa malu qabatee dirree ba'u. Kuni wal qixa ilaalamuu danda'uutu irra jiraata. Qaamni hooggansa kamiis haa ta'u, qaamni mootummaa kamiis haa ta'u, qaamni hawaasaa kamiis hunda wal qixa ilaaluu danda'uutu irra jiraata malee kan koo isa kanadhaati kan isa kana akkasii jedhee dhiibuudhaaf deema taanaan hin ta'u. Kun walitti nu fidu, kun wal nu dandeessisiisu, akkasitti wal dandeenyaame. Nagaa fiduudhaaf jennee wanti nuti hojjennu nagaa boressuun irra hin jiraatu. Ukkaamsaa jalaa bahuudhaaf, gabrummaa jalaa bahuudhaaf jennee hundaaf waan taasisnu hundaaf tokko sababa gahaa quubsaa qabaachuu. Lammaffaa kan nu miine ta'uusaa, dhiibbaa miidhaa biraa kan nurratti hin finne ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha qalbiidhaan. Qalbiidhaan. Dhaabbileen siyaasaa dhimma kana hooggananis immoo itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Of eeggannoo cimaadhaan, tasgabbii cimaadhaan waan gochuu qaban hundaa godhuu taasisuutu irra jiraata. Yoo kana ta'uu baate nama uummata walitti gadhiisnee, uummata walirratti bohoksinee inni kaan irratti waan hin taaneen akka inni hin bo'u godhuudhaan wal gara rakkoo kaleessaatti akka inni deebi'u taasisuun kun gadheedha. Eenyuun iyyuu hin fayyadu. Paartii kamiinis hin fayyadu, biyya kanas hin fayyadu, uummata kamiinis hin fayyadu. Waan ta'eef an xiiqiin taane keessa galuun nurra jiraata dheeyyaadha. Iddoo seeraan mirgi nama keenyaa dhiibamee argametti seeraan gaafachuu nurra jiraata. Hundi keenya dhimma nama tokko nama lamaa miti kun dhimma eenyummaa hunduma keenyaati waan ta'eef. Sana ala baanee garuu miiraan guutamnee waan hin taane keessas immoo yoo galle nuun nu miidha deemee nuun nu miidha. Warra wal dhabuu hin qabne waliinis akka wal dhabnu nu taasisa. Gaafa warra wal dhabuu hin malle waliin wal dhabuu taasisnu inni kaan immoo nurratti akka inni walitti ijaaramu, akka inni walitti sassaabamu taasisa waan ta'eef nu miidhuu danda'a. Waan girgirrii samuuna tokkodhaaf jenne waan egeree keenya akka hin balleessine, waan faayidaa guddaa irraa argachuu dandeenyu akka hin balleessine of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Qeerroon keenya, dargaggeessi keenya, paartileen siyaasaa Oromoos itti gaafatamummaa kana of eeggannoo olaanaadhaan fudhachuu danda'utu irra jiraata. Fiigichi guyyaa tokkoof guyyaa lamaa eessaan nu ga'uu hin danda'u. Fiigichi torban tokkoof ji'a tokko eessaan nu ga'uu hin danda'u. Kaan karaa fagoo nu deemsisuu danda'u waliin mari'annee karaa waliin saaqannudha. Karaa waliin daandii waliin cirannudha kan nu fayyaduu danda'u. Kan karaa fagoo nu deemsisuu danda'u. Malee tokko tokko aarsuudhaaf gabaan guyyaa guyyaatti uumamu karaa fagoo nu deemsisuu hin danda'u. Kana baruun barbaachisaadha. Miira keessaa ba'uun nurra jiraata. Wanta ta'u hundaaf etoo mirgi keenya sharafamiin, etoo mirgi keenya hin dhiibamin garuu wanta ta'u hundaaf tasgabbii fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjechuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate deemee bu'aan isaa rakkina. Waan lubbuu namaa nyaate malee biyya kana faayidaan finne inni dhaabbachuu qabaadha hawwiin kee. Waan ta'eef an etuu nu gale ummanni keenya hundumtuu alaabaa irratti har'a wal dhabuu qabna jedhee hin yaadu. Alaabaa yoo ta'e alaabaa uummattoonni hundi fedhii isaaniif murtii isaaniitiin fudhatantu alaabaa keenya ta'a. Malee abbaan barbaade gabaadhaan waan alaabaa kooti jedhee mirmirseef yookiin waa hunda irratti fanniseedhaaf alaabaa hunda ta'uu hin danda'u. Kan isaa ta'uufii danda'a. Kuni ilaalamuu hubatamuu danda'uun irra jiraata. Uummanni keenyas gama isaatiin tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Hunduu tasgabbaa'uu qaba. Nuti abadan abbaan barbaade eenyummaa isaa, alaabaa isaa kan Oromoon hin feene, kan Oromoon hin fudhanne irratti fe'uu hin danda'u. Yoo Oromoon lafa kanarraa dhabame malee kanarratti namni shakkuun qabu. Abbaan barbaade sa'aa 24 baatee deemuu miti, uffachuu miti. Yoo itti sagade,
Oromoo irratti fe'uu hin danda'u. Alaabaa Oromoo kan ta'uu danda'u kan Oromoon filate duwwaadha. Hin jiru. Kana irratti shakkuu, sodaachuun, hir'achuun irra jiraatu. Kun ta'uu qaba. Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana. Kunkumillee du'uu kana beeksi qabna kan maarraan deebinuu tarreerra dhaabanna. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee siif facaasaa lafee siif qobeessaa Oromiyaa irratti gadaan si dhaabsisa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana. Dhiiraaf dhalaa keenya bakkuma jiranii dasii dhaabuuf jecha falmaarraaf dhumanii. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee guyyaa tokko illee guyyaan sun ni dhufa hangam yoo turelee. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana. Asxaa sirna raayyaa abdii walabummaa dhiigaan garsi dhaabna